akkam jirtu hordoftoota chaanaalii ogummaa AI viidiyoodha kana keessatti waa'ee YouTube'n seera haaraa baasuu irratti wal qabatee waan jiru waliin ilaalla. That requirement hasn't changed, but now you will need 8,000 public watch hours over a 12-month period or 20 million YouTube Shorts views over a 3-month period. So YouTube just doubled their monetization requirements. So now if you want to make AdSense on YouTube, instead of having 4,000 watch hours, you need 8,000 watch hours, and then you need 1,000 subscribers, which is the same thing. Akkuma beekamu YouTube'n bara 2018 akka lakkoofsa warra faranjiitii jalqabeetu namni tokko monetize ta'uudhaaf yookaan immoo YouTube'dhaan kaffaltii argachuu kan danda'u subscriberii 1,000f watch hours yookaan immoo sa'aatii ilaalamiinsaa 4,000 yoo viidiyoo dheeraa ta'e jechuudha. Yoo viidiyoo gabaabaa ta'e immoo yookaan immoo short viidiyoo yoo ta'e immoo watch hours miliyoona 10 ji'a 3 gidduutti argamsiisuu danda'a. Inni jalqabaa garuu watch hours 4,000 fi subscriberiin 1,000 waggaa tokko gidduutti namni argamsiise gara kaffaltii YouTube irraa argachuutti ce'a jechuudha seera duraa keessatti. YouTube'n immoo seera kana jijjiiree amma Febraarii 2027 akka lakkoofsa faranjiitti jalqabee garuu kan duraan subscriberii 1,000 fi watch hours 4,000 ture gara 8,000 fi subscriberii 1,000 akkasumas immoo short viidiyoodhaan immoo warri view miliyoona 10 argatan duraan ture amma view miliyoona 20 argataniitu gara YouTube partner programmiitti yookaan kaffaltiitti ce'uu akka danda'anu seera haaraa baaseera. Seera kana kan inni hojiirra oolchuuf akka lakkoofsa faranjiitti Febraarii 2027 bara itti aanu kana jalqabeeti. Haga sana ga'uudhaaf ji'a 5 waan akkasiitu hafa waan ta'eef warri chaanaanii jalqabarra jiru humna keenya qabnu hunda fayyadamnee rabbiin of gargaarsifannee waan qabnu hundaan jajjabaannee sa'aatii watch hours 4,000 kana osoo hin darbin ji'a 5 kana gidduutti monetize ta'uudhaaf irraa qabnu kanatti fayyadamuu qabna. Viidiyoo kana yoo jaallattan like share godha waliin gaa subscribe illee godha chaanaalii keenya galatooma hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaadhaan naa tura. Akkamittiin immoo tooftaa kan fayyadamneetu kana keessa darbuu dandeenyetti watch hours 4,000 sa'aatiin saa osoo hin darbin ji'a 5 kana keessatti akkamittiin monetize ta'uu dandeenya kan jedhu viidiyoo itti aanu qabadhee isinii dhufa. Subscribe gochuun dagatina galatooma.